Paanu fani ammallee nama dhibba sagaliif soddomii saddeet Maarkos hin deeme. Ay Maarkos deemuun hin taane nama 10 irratti share godhaa dira. Nama 10 irratti share godhaa please. Nu yeellaasisin haga obboleessi keenya surprise'itu jira. Kingo ati nama 1,000 ga'ii sana booda natti dhiisii naan jedhe nama 949 nama 50 ollaadha naa waama. Nama meeqa geenyeerra guys? Nama meeqa geenyeerra? Galatooma ulfaadha. Galatooma ulfaadha. Deebi'a warri baatanis haaraanis seenaa baga gammadde jedha. Congratulations jedha barreessa hundi keessanuu warri komantii jedha congratulations jedha barreessa. Warra congratulations jedhu immoo qabattu isinu congratulations jedha barree. Galatooma ulfaadha. An Oromoo koo waa gaafadhee dhabeen beeku. Maaliif jennaani akkan isaan jaalladhu beeku. Namati jaalladhu akkati jaallattu beeku immoo si jibbuu hin danda'u jechuudha. Nama akkati isa jaallattu beeku si jibbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ani si waa gaafadheen dhabu. Galatooma. Ammallee nama shan warri mana keessaa seenaa. Hawwi seenaasin. Seenaa warri mana keessaa seenaa jedhin. Seenaniiru 1,000 seennee jirra. Heeran koo galatoomi. Warqii namaa mana Oromoo hundarratti sappoorti kan gootu. Rabbiin jazaa siif kaffalu adoko galatoomi fayyaa ta'i. Heeran kan kee Rabbiin biraa siif kennamu malee an wantan sii gadhu gammachuu fi umurii kee keessatti fayyaa siif kennu. Kana qabaattee jennaan maalillee hin danda'ama jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya 1,000 teenyee jira itti dabaluu laata? Irraan dhangalaafnu 1,000 irratti nama 1 daballu, nama 100 daballu mee akka nu jalaan irranne ammallee 1,000 taanee jirra. Congratulations. Ammallee 1,100 geessinaan immoo muuziqaa bareedaa tokko qopheesseetiin jira. Akkasittan si beeka mangistii akkanattas bileesko meerregaa mee tokko ta'uudhaaf warri mana sheerii naa godha. Congratulations jedha. Surprise'itu jira. Mufaajaatu jira. Surprise congratulations jedha barreessa. Galatooma ulfaadha. Ol jedhi taa'e hin beekamu. Surprise'iin dingata dhufa. Ol jedhi taa'e hin beekamu. Saatiin sana namaan galu. Dinkata dhufee namarraan ba'a. Congratulations jedha barreessa. Galatooma. Ammallee sheerdhaa godhan 100 haa ta'u jedhan. 1,000 ta'ee jira garuu. 1,000 ta'ee jira. Warra rafe kaafnuure. Oo mana keessa jiraatan kakaasa please. Nama online irraa ba'ellee yoo jiraate kaasa 1,000 geenyirraa 1,000 ta'uu qaba jedhan. Congratulations mufaajaatu jira. Gammachuu biqiltuu keenyaa gammachuu hunda keenyaati. Anuu yeroo kana irriba keessaa qaatan 9 garagalee irriba keessa na dammaqsa waa'in kan kee jedhee amma garuu rafne. Maaliifi gammachuu obboleettii kootiitu na rafne jechuudha. Silaa qaatan rafee garagalee 9 garagaleera silaa garuu arra rafne maaliif gammachuudhaaf as teenyee jirra waan ta'eef hundi keessanuu galatooma. Alsan faatu as jira. Franqalloon illee as jira. Namoota qaaliitu as jiran. Heeran dhugaa namoota kabajamoo gurguddoo namoota Oromoodhaaf Oromummaa jaallatan mana Oromoo jaallatan hedduutu as jiran. Galatoomaa ulfaadhaa. As jiraachuun keessan nuyiifillee gammachuudha. Haamileedha. Faaya bareedinaa. Waliin bareennaa. Waliif jirraa. Hedduu galatoomaa dhugaan isiniin jedha. Anillee baay'een gammadee gammachuudhuma obboleettii keenyaatu na teessisee as jirra. Amma immoo surprise jira. Surprise afaan Arabaatiin mufaajaa jedhanu. Mufaajaatu jira. Nama 1,100 ta'uu qaba. 100 ta'uu qaba. Siiduuna galatooma. Mee namarratti sheerii naa godha. Mee nama naa fida. Yaa salaam. Akkana jalaan deemne isin amaanaa wannan dhaammadhu warras jirtan hin deemina. Dabalee jira. Keessaa ba'e. Dabalee deebi'ee jira. Ba'ee ammas. Hin seenne. Ani jira inni dhufa. Seenee ba'e margitee taate. Dabalee ka'e. Tokko seenee kunoo. Oh my God. Artist Dagim. Jalqabi narraa fuudhi. Narraa fuudha narratti. Wal malees maal qabna ree nu waliin naadanna'ee
والمليس مال كم نري والمليس مال كم نري إمي مان تروبان إجاكي يلچو يا واقنوف تاسيسي guyyaa kan gammachuu kunjee mukaa tokko kunjee biraan taatu nutoo fooniin tokko foon waliin nyaatu yoo falataan nama kuuke Bali dambi namanku sirra ya damiko yo alaga namakuve lamino fi walinku sinavoya ya lamiko gunda walkabate dandi tokoyati Yotu kan facate bodde sasabamti meyeyi ilala sagaltate ati gafati kinufe walirratti duti nu walin nadanae والمليس مال كم نري الأيام غري دانغانيا مرغو أبسوسنا فنتاني دسوسنا فنتاني روروني نماتي نمبرنانتاو Surre jilbarran citte abbatu warannata rorro ke ofitti dufte irreorro man ofitti dufte tabbatu tattafata oromo tattafata yo yartu nama nyaarte malsatani lalu nyaara doffatu malee Akkashee lamuu nyaaree biyyee nyaachisuu malee yoo ziyartuu ra'aananii gaafa sodaatamanii randagamaa motobii bajjii baqaqsuu kooti shira yartuun dadhabee kee godaanuu kooti. Shirriyoom nu gaamote yoo waaroo marte malee yoo xiqqoo turte malee ba'een daggala jira dhugaa barbaachaan joora saamaloon hin baati yoo makkanattafti shirri dabaan tatamte qeerroof qarreen furamti biqiltuudhaan furamti kingi kiyyaan furamti salaam kiyyaan saadaam kiyyaan furamti oromoodhaan furamti qeerroof qarreen furamti helen kiyyaan furamti jabduu kiyyaan furamti inumaan tiksee malee kuulatoona shufeen baddaa loon hin gaabbisu inumaan Alagana laguma maltu alaga dam fira jadi galatu ma surprise itu Pak. Thank you. Agasu yaada kenna chokingo agasu jabadu yaada kenna jolle ma fin fiddo charta miti jolle kuno dabar ishetum no kana dubame dubame dubbadhu nana jedhani ka dubbadhu miti kingo dubbadhu bareeddu ko ati argana jaallattetta bakka jaallatte barbaadu
Dhugaa gibiraatti baay'ee gammadeen jira. Dhugaa baay'ee namatti tola. Baay'ee yaadda'an ture. Oromoon akka waamametti yoo hafe jechuun biqiltuu qofatu qaanaa miti. Gurruma keenya badaa. Gaafa warri kaabaa immoo Oromoo jedhamu amma kana baay'annee dhugaa baay'ee nama qaaneessa. Baay'ee yaadda'an ture. Dhugaa amma akkam ta'ama akkamitti geemiin kun xumuramaa isa jedhamu baay'ee yaadda'an ture. Waaqaa galatu garuu waaqayyo immoo mirgaan nu galcheera injifannoo arganneera. Oromoo dhugaa isin waamaniin qaanaan isin waamaniin leeyyaanii waaqa gaditti isin qabaachuun nama boonsaa guddaan gammadee dhugaa baay'ee namatti tolaa jechuun barbaada. Baga gammaddee bareedduu koo hundi galatoo. Congratulations nugaa baga gammadne hundumti keenya. Galatuma ulfaadha. Biqiltuu kongiraa yeroo duraa namni baay'ee ture seenuu carraan arganne saniifin duubaanee ol dhufe kongiraa obboleettiitii baga gammadde kun sitti xiqqaataa ammallee si waliin jirra gara fuulduraatis si waliin jirra hojiin ati hojjettu hojii guddaa waan ta'eef hojii mataa keetii qofa osoo hin taane waan Oromoo hunda boonsu waan ta'eef Oromoonni hundi akkasitti akka hojii mataa isaatti qabatee waan hawaasaaf dalagamu tokkotti akkasitti beekee sibira dhaabbachuu qaban jaa galatoomii baga gammaddee baga koongiraatsin jaa obboleettii kiyya Oromoonni warri bira dhaabbattanis hundi keessan ulfaadhaa abalu jee adda baasuu hin danda'u namoota jajjabootu as ture Heeraan Muubee akkasuma Maarkoos faa ture Oromiyaa faa nama jiru jira ijoollee baay'ee ture haa galatoomanii hundi isaaniitu beekaa faa ture obboleeyyan kiyya warri gastiirra jirtanis hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa guyyaa kana dhuftanii guyyaa obboleettii teenyaa kana akkanatti bareechuu keessaniif guddaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jaa irra deebi'ee baga gammaddee koongiraatsin jaa obboleettii koo thank you warroota har'a akkanatti cidha kee kan akka cidhaatti fi bareechan ulfaadhaa galatoomaan jaan heeraan faa deebiseen si galatoomfadhaa galatooma obboleettii koo jabduu fi abbaa jabeeffataa ulfaadhu galatooma kanumaan isin jaa ulfaadhaa. Galatoomi ulfaadhu akkuma jettee nan qaanessinee heeraan maal jette dhageettanii wayisinii hima geema taphataa geema akkasirratti aannan isaa heeruu koo geema kana sodaadhe sababiin isaan geema miti asirratti taphadheen beekonnaan odoo namni kamsii kennuu baateeyyuu ani mataan kootis immoo sisaa jette nama akkas mooraalii qabu nama akkas enerjii qabu yaadame laadaa nama kana yaadame dhugaa rabbi ani qofaan kiyyayyuu abshirsii jiraanaan jette aamilee isheennaaf gooteedhaan kan akkas jabaadhe haala kanarra ga'eeyyuu baay'ee nama na tumsaa turte baay'ee nama na wajjin dadhabde yeroo dhiyoo na bartee garuu jireenya koo keessatti nama gatii guddaa baasaa jirudha hanga har'aatti dhugaa isinitti himuudhaaf kana qofaa miti isa geemii qofaa miti bilbilaan illee wantoota hedduu kan isheen naaf sirreessaa jirtu jechuudha ganaa isa kan kitaaba koo miti gara fuulduraatti maal akkan hojjechuu qabu nama iskeejul godhee naa kaa'edha kana hojjechuu qabda kana hojjechuu qabda ani hojii akkasiifan bakka kanaa jira garuu hojii akkasii hojjechuuf hin jedha hagasittuu garuu yoo jabaattee cimte dubartoota keenya kamiyyuu akkasaan cima waanan barbaaduudhaafi bakka kanaa gahuu qabda jette kana sirreessuu qabda jalqabarratti kana jettee nama ofii jireenya kiyya iskeejul godhaa jirudha. Kana waan tokko sitti dubbachuu hin danda'u oonsi galateeffadhes galatni sitti xiqqaata heeruu koo haadha kiyya qaalii naaf jiraadhu rabbiin umurii dheertu sitti haa kennu ulfaadhu kabajame gifti koo homaa waan hin jedhu hin qabu dhugaa rabbii akkasuma immoo kiingoo yeroodhaan mana keessatti argatte nama kuma dhibba tokkorraa kaaste nama kuma dhibba tokko taphaabii kuma dhibba tokkorraa kaaste miiliyoona 8.5 geessisuu jechuun cimina guddaadha dhugaa sitti himuudhaaf namni hagi kuniyyuu taabii godhe yoo jedhe nama hin dhageenyedha dhugaa sitti himuuf garuu haala kanaan akka taabnaaf godhan hamma kana na tumsite kabaja guddaa argadhu Oromoo koo hedduu kabaja natti gootan gammachuudhaan hanga ammaallee bilbiluudhaan feesbuukii teelegiraamii marti keessan warreen natti haamilee natti gootan ulfaadhaa galatooma kan geemni kiyya tokkittiin daqiiqaa 4 haala kanaan dhugaa rabbi amma kana haamilee natti goote kitaaba koo bakkamiin akkan haamileetiin hojjedhu yaadame dhugaa isinitti himuudhaaf cimee hojjedhee hojii guddaa kan argisuus abdii guddaa qaba yeroo dhiyootti immoo eebba kitaaba koo irratti tiktookuma kana gubbaanis ta'u gama yuutuubii kootiinis gama kamiinuu yeroo biraa ni naasofsiisa waan ta'eedhaaf kallattiidhaan wal argina tamsaasa kallattii kamiin wal argina jechuudha. Akkasuma immoo kitaabni kiyya xumuramee akka jiru ni beektanii mana maxxansaa torban kana niin seensisaa rabbiin du'aayii naaf kadhadha akka amantii keessanitti waaqa naaf kadhadha heeruu koo galatoom akkasuma immoo odaa elektirooniksii neetworkiin mana kiyyaa akka malee ulfaataadha akka malee baay'ee ulfaata
garuu odaa elektirooniksii maal godhee akka sirreesses akkamiin akka sirreesses hin beeku. Haa ta'uu sanas kana garuu otoo tiktaakiin kiyya yeroo tokkoof istaakinan godhin hamma kana irratti jalqabaa kaasee hanga ammaatti akkan tamsaasni galatti kiyya haalaan naaf darbuudhaaf bu'aa bahii hedduu na waliin dabarsee namoonni illee baay'ee na tumsaa jiru. Odaa elektirooniksii galatoomii filannoo keessan godhadhaa. Mi'a elektirooniksii qulqullina qabu kan inni qabu sababii kanaafuu haala gaariin isin keessummeessaa deemaa biraafadha. Akkasuma Oromiyaa taa'oriidha. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Boolee Madaanaalamii gamoo Oromiyaa darbii lammaffaa irratti kan inni argamu. Odaa elektirooniksii filannoo keessan godhadha. Odaa elektirooniksii bira deemanii meeshaa kwaalitii hin qabne kamillee hin argitanii meeshaa qulqullina qabu argattu. Odaa elektirooniksii ammallee irra dabalee kabaja guddaa si qaba. Akkasuma immoo top fashion design haala safuu isaa eeggateen uffata aadaa ammayyaawaa haala kanaan na miidhagsee jira. Haa galatoomaa ulfaatu jedhaan akkasuma namoonni as biratti turtanii na waliin taatanii na waliin dadhabaa turtan kiingoo koo galata guddaa argadhu. Ulfaadhu marti keessanillee galatoomaa. Mucaan keenya ammallee natti barreessaa jira. Sarpiraayiziif na eegii jechaa jira. Giruuppiidhaan natti fakkaata. Sarpiraayiziin isaanii giruuppiidhaan natti fakkaata. Hope for Olidhaa fi dhaabbata biyya bakkee jiranidha. Saniif natti fakkaata. Nu eegii yeroo xiqqoo nu eegii jechaadha kan isaan jiran. Yeroo xiqqoo nu eegii jechaadha. Ispiraayitiin dhugaa eegnaati. Obsa qabna rakkoon qabu. Eeraniin bakka siin hin jirretti waa dubbadha na of kolchaa. Eeran Girmaa dhugaa dubbachuudhaaf nama dhugaan siin jedha anaan biran dhufti. Anana bira yeroo baay'ee namoota akkasii ofiin beekanu jechuun namoota osoo ati waan dubbatin saayikoolojikaalii fuula keerraa osoo sittin dhiyaatin fageenyarraa understand si godhanu keessaa nama tokko isiin jechuudha. Si galee relation yookaan nam tokko waan garaa keetiitti himattee namni yeroo ammaa nama muraasatu si hubata. Isiin garuu si qofaa miti ana qofaa miti. Ijoollee Oromoo hunda sappoorti gooti. Dhugaan siin jedha. Galatoomi yaanni koo. Galatoomi. So ijoollee Oromoo hunda namoota akkasii Oromummaadhumaan namummaadhumaan understand si godhanii support si godhanu keessaa tokkodha. Nama bakka inni jirretti yeroo waa'ee isaa dubbatanu irra namatti tola. Maaliif beektaa? Rabbi fayyaadhaa fi umurii dheerina gammachuu kennuufi. Namoota akkasii jiran amma alsan kun illee akkasii obboleessi keenya kan amma asirra dhufe kun innillee siifuun namoota baay'eetu jiran halaala ta'anii jechuudha. Kan si hubatan kan ofii isaaniiti osoo baasanii sitti hin dubbatin support si godhanu bakkuma jiranutti fayyaa taanu umurii dheeratanu atillee warqiin tokko warqii ta'ee mormatti fannifamee yookaan immoo qubatti kaa'amuudhaaf ibidda baay'ee keessatti gubatee darba. Ibidda baay'ee keessatti osoo gubateen darbin warqii ta'uu hin danda'u jechuudha. Ati waan hundayyuu chaalenjiin si mudatu akka dubartummaatti hin jira, akka biyya keessa jirtutti hin jira, kana boodas si mudachuu danda'a everywhere hin beekamu. Garuu kan ati akka warqii sana maal ta'uu qabda? Diimataa bahuu qabda jechuudha. Gubataa cimaa deemuu qabda jechuudha. Chaalenjiin eessallee hin jira. Ameerikaas hin jira. Biyya keessa qofaa miti. Ameerikaa deemteettamoo maaloo kiingilaaf jettanii nan gaafatina. Ameerikaas hin jira chaalenjiin. Dhugaan isiniin jedha. Biyya kamiinuu chaalenjiin hin jirre hin jiru. Chaalenjiin biyya kamittuu si mudata. Chaalenjii sana garuu cimina keetii fi akkaataa ati itti qoramtee darbitu sanatu murteessaadha. Kanaaf jabaadhuu ammallee Oromoon si faana jira. Waa'ee ati akkaataa kitaaba koo itti beeksisu jetteef filannoon inni jalqabaaf inni murteessaan pilaatfoormii tiiktookiitu gaariidha. Maaliif jennaan onlaayiniidhaan si daawwataa namni beellama godhamee akkasuma beeksisa gootee kitaaba kee beeksifamee kitaabni kee biyya keessatti qofaa miti kan inni daangeffamee dhaabatu. Anaafis dhufuu qaba. Anis dubbisuu qaba. Sigalee artisti Daagimis dubbisuu qaba. Saadaanis, Oromiyaanis, Xiiqiinis, Ibroonis hundi keenyayyuu nu qaqqabuu qaba waan ta'eef biyya keessatti qofa. Dhalaa lama sadii yookiis kan isin cinaa dhaabbattee sinaas naannaatu ni jirti. Sigalee garuu immoo sana keessaa isin si baasuu hin dandeettu. Yaa meebii bashannanuu dandeessaa gabbaatee bashannantaa yookiis bilbila isiidhaan qalxaa yookiis immoo sigalee waa hedduudhaan achi keessatti ofirraanfachiisuu dandeessa. Si qabee jira. Isaan ofirraanfachiisuu dandeessa. Sigalee maaliif na qabaa jira? Sanaan ala
jaalalti badduudha. Yoo namni sinii kenne kenna. Yoo namni sinii kennine hin kennina. Namni taakkuu takka sin jaallanan taakkuu takka jaalladha. Taakkuu lama sin jaallanan taakkuu lama. Taakkuu takka sin jibbinan taakkuu lama gabbuusa. Kan inni sinitti himaan. Dhugaan sin jedhaan. Inni unateen namudha. Ani kijibaan jiru. Kanaafuu an waa'ee emmi kaaseen sinii qaaqee. Wallahi jireenya emmiin kaasee amma emmiin taaptaap godhaa jiras jala taa'e kaleessan dhagee akkaawuntii biraatiin taa'e. Sin na tuttuqee adda na tuttuqee lammaaniif na tuttuqee adda. Jireenyuma sinji. Mal. Oye texti wey na gale telegram. Enna dhugaan sin jedhani amma isa waa'ee Cloroxii na kaasisee waa'ee emmi keessa na galchee jireenya baay'ee keessa na galchee nam. Baase. Enna amza gorsinan gorsi amma wana si ta'e mo sin tan. Wallahi naateera. Maali beeta. Gorsi kee gorsuma dhugaati yeroo baay'ee dhiirri teenya ijoollee wanni akka ittiin itti taphatu haala yerootii jecha yeroo irraa gubanii itti taphatanii maal godhanii atillee waanuma bareedaa dubbattee waanuma irraa eeguu qabanillee dhugaa dubbachuu. Maaliif dhiirri keenya fedhii isaatii fi haala yeroo wajji ciisee dabarsuufaadhaaf maal waan akkas jedhamuuf yeroo dheeraa ijoollee taphataa. Eega waan geeffate ciisullee simmeetii isaatii fi malee isii jaallateetii miti bar si galee achi booda ni dhiisaan khalaas si galee dhiisee deema si galee. Kanaafuu wallahi dhugaan isiniin jedha ani jireenya kiyya gabbaaseetiin isinii qooda isinii galee waan takka qofan isiniin himne sana immoo paablikiidha isinii galee waan paablikii waan ilmi namaa akkas godhe jedhee nama wajjin nyaadhee dabarse nama wajjin dhuge nama wajjin waa hedduu dabarse takka waa'ee hammeenya isaa dubbachuun barbaadu si galee fedhu naa jaallatu fedhu naa jibbu si galee maaliif seerarlee miti si galee. Kanaafuu an dhugaan isiniin jedha warroonni jaallattan amala isaa keessattuu amala dhiiraa barachuu qabda. Maal barbaada maaltu gammachiisa maaltu isa aarsa innin aaru maaltu bakka ihe kana hunda laaltee kan kee qofa maaliif bar dhiirri kan kee qofa barraan koo inni sin jaallatu bar tasa jaalala keessa seenuun qabdu bar nama bakka siin qabne si galee. Kanaafuu ani waa hedduun isin barsiisee waa hedduun isinitti himee waa hedduu yuutuubii kiyyarra jira ammallee yuutuubii kiyya inshaallah guyyaa lama boodan eeggadha. Kaameraan kiyya na qaqqabnaan egaa guyyaa lama booda bakka akkasitti isiniifin eegalaa jechuudha achirratti. Ani summiidha jaalalti dawaan qabu inuma dawaa takkan qabu jaalalti ni qaba doktarri isiniif arga ni mul'ata. Dhibeen mataa bar ni argama yoo kaansarii ta'e ni mul'ata yoo onnee ta'e ni arkama yoo kalee ta'e ni arkama jaalalti bakka kamii arkama sumatu arka sumatu of wallaana. Amma fakkeenya jaalaluma ja'an tana jaalaluma ja'anii namni kana galgalaa ganama waliin boo'u tana bakka maal jetti jadi bannaatin soba inni dhugaan siin ja'ami. Amma gisee jabyaa Oromooti ya namni akka kiyyaa dhugaadhaan nama jaallatu jiru jaalala irratti isiniin jedhe jaalala irratti dhalaan akka kiyyaa Oromoo keessaa badhaafamuun qaban jedhan da'u wallaahi fatiyyeen birriin barbaaddu fatiyyeen bifa keen barbaaddu fatiyyeen maarree keen barbaaddu fatiyyeen beekumsa keen barbaaddu fatiyyeen maarree keen ani namummaa isaatiif na bulchuu jaarsa ta'uusaa
سيغالي نموما نكبجو نجالتشو جالنا كنو مالك أسافو ريك ليستين سين سيغالي والله دبادو عمزة سيغالي أني إني جالم إنما مال أسرتها إن الرتب الرئيسة ولا يكونكا وتاكزي إيغانا ما تاب غدا ورموس jadi hasa Hamza wala Hamza garu nan fayye wa wayin dubbaɗe fayye mali fi yona nagar wanta wayin na kallale sila gasti banu fe sore fa bani nan jani banu fe acin ate ergatte class baka kalalla le yona nagar kasga madi atin wani kalesa si kenne amma dabli ratina ken atun sina waradin atun mal sinin jadin rabbi so date chut wani kalesa si madi ko ini rafti ani riba rafu sini rafti ngati rafti saiba kana argite betati Hamza asuma kairo gesa tese her rafti kufte fatu rafte wanyate nanjeti كنت كي يا دماغ اسكيسا باي سغط كونكا امست دقيقه لسطكم لسدب انكون سيغالي بلوكن قلت دقيقه عشان يفيتا بلوكي ميوت جا انا مالي فولون كوك انا سمي بلوك غودي قالين مدينه جرتا إننا أوروموتيا. جلو كمان أنا ما سامع تو فولو سامي بالتي والله. مال جت همزة. masih kabar apa dia? Oromo debian. እና አከሲ ሐምዛ ነቲካ ካሴ ሜ ሀባይቦቼ ላይ ለዳውልና ያው ጀሪ ወንን ጀኔ ቴክስት አድርጋልኛለች እና አከሲ የቹዳ ከናፉ ኦፍ ኤግዳ ወላሂ ጃለልቲ አምቱዳ